Ijoollee biyya keessaa baate miidhaasii moo dararaasii moo nafciisii waan gaarii isin argatte moo waan isin dhabde irra caala. Isuma 27 kan na dura dhaabate ummata islaamaati maaliif na dura dhaabate jennaan. Isa biraatti bu'ame isirraa innumti agalchu uzeefaadhumti bira taa'ee agalchu nama nu barbaadu. Bakka kanas ayyee amma saa yeroo dheeraa isin qabnu lafti nu biraa woxxeessaa kan wal akkaan dabarfateera. Haasaa miidhaa keenya moo kasaaraa isaa caala? Ahmad maal jettee gaati? Akkiin jedhee barnoota rakkoon keenya inni guddaan waan isin kaleessa haasa'aa turtan parsantiin 25 jijjiirameera gara parsantii 30tti ol guddachuu dhabe. Kaleessa kaasittoota keessan lakkoomsa gadii keessatti darasootaa fi saayinsii walitti araarsuuf baay'ee dhamaa turtani gidduu dhaabbattanii. Darasaan saayinsii kan dura dhaabate iyyuu irra caalaa sanama islaamaati kan dura dhaabate. Isuma 27 kan dura dhaabate ummata islaamaati maaliif na dura dhaabate jennaan isaanii darasaa isaan biraa kitaaba dhiisee deemu laalaa jira malee waan nu walii gala rakkanne hin argine isaan. Ragaa kee fidii barnoota ammayyaa itti barsiisuudhaa jedhee kan na gaafate fa'aa jira. Ofii isaatii moo maal harkaa qaba beektaa? Dabtaraa fi iskiriiptoo keemistirii of harkaa qaba. Achuma nan jenni quraanna Afrikaa qabdu kuni bu'aa keemistiriitiin jedheni. Keemistirii fiiziksiitu bu'aa jaraatiin jedheni innumti mataansaa. Kana tura dinqa waa biraa barbaaddaan jedheni warra qal'isa isin itti barreessaa jirtan kan. Waan akkanaa jedheen harkaa barbaadee wannan achi dura osooni barnoota tiin seeniin dirqaman jedhin achi dura baay'ee naanna'e waadanuu keessan deebi'e fudhachiisuudha. Jara amansiisuuf akka chaalenjiin na dura dhaabatu nan beekan caalaa jara na dura dhaabataa ture waan ta'eef. Karaan keessa dhufe beeka jaruma bar nama garii bari islaamummaa irraa eeguu mudanne bar islaama islaamummaa irraa eegna ta'in irraa eegna ta'ee adda wallaale gariin irra caalaan warri namni biraa akka waa hedduu maaliif naan jedha waan naan jedhuuf isin qabda isuma mana keessaati dubbiin bakki inni jiru. Almuhim mee ijoolleen keenya biyya keessaa deemuu siiti irra fayyadamne moo deemuu siiti irra kasarrame dubbadhu. Deemuu keenyatu kisaaraa guddaa hongee guddaa fide. Kan durbaa qofaadha. Kan durbaa mee qofaatti taasise? Kan durbaan jalqabaa kan durbaa dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti biyya nama jiranii biyya United Arab Emirates kana keessa jira. Dhibbarraa parsantii 99 namni barnootaan dalagaa seenee dalagaa dalagu parsantii tokko hin caalu lammiin Itoophiyaa kan biyya kana keessatti hojjetu. Nama tokko ittisaalaat yookaan teeleekoominikeeshinii keessa kan jiru nama tokko qofan beeka ani. Teeleekoominikeeshinii kan biyya kana maaliin gala? Agabuu deeme? Walitti hin galan hin jiru. Harkaan miila qofa fudhannee deeyne? Sunuu nama akkamiidha? Nama Keeniyaatti barnoota barate. Maal dubbachuu barbaadeenis bakka jalqaba kaasetti deebeen daqiiqaa 2 qofa dubbadhee namoota biraaf dabaree kennaa asumaanuu obboleettii keenya luuluu as jala jirti isheetiin naa seensistu bakka koo yeroon xumuree deebuu jechuudha dhiifama naa godhaa. Maaliin dubbachuu barbaade kaleessa isinii saayinsii fi darasaa walitti araarsitanii darasaan saayinsiin beektu jedhanii baay'ee tuffatu. Darasoonni yaadni isaanii saayinsiin aduwwii diinii balleessa jedhan kana rakkoon gidduu lama namni islaamummaa hubate kan saayinsii dabalate lammanuu jidduu dhaabbate diinii irraa eega waa namaa jettanii darasaaf saayinsii walitti nu araarsitaniittu maasha Allah amma qulqullina barnootaa fi barattoota mana barnootaa Itoophiyaa keessaa fi warra ministeera barnootaa akka qulqullinni barnootaa argamu isa kanarratti nu hojjedha. Sababni internaashinaala miti barnoonni keenya sartifikeettii yoo fidannee gara kana dhufne internaashinaala miti. Ingiliffi keenya internaashinaala miti. Ingiliffi nu biyya kana keessatti dubbannu Ingiliffa internaashinaala miti. Ingiliffa namni nu dhaga'uu danda'u miti. Gadi bu'aadha qulqullinni barnootaa. Ofuma baranne ijee. Ispeeshaalii kan mana barnootaa mootummaa keessatti baratamu hedduu gadi bu'aadha. Akkuma isin kaastan sanaa jechuudha. Akka kaleessa darasootaa fi saayinsii walitti firoomsitanii darasoonni baratanii har'a yeroo isin manzuumaa sana baastanii Ustaaz Xaalibuu Ridallaanii yuunivarsiitii waan jiran natti hin fakkaatu. Yeroo isin sana baastan akka hubannoo kiyyaatti. Har'a kun isa sana baratanii
kan saayinsiis kan hunda walitti qabatanii jiru. Amma kan isin irratti nu hojjechuu qabdan umrii keessa gabaabduu kana keessatti qulqullinni barnootaa akkuma isinettanii rakkooti jira. Ispeeshaalii kan mootummaa keessatti wanta kanarratti dalagamuu qaba. Erga musliimoota barnootatti araarsitanii. Musliimoonni barnootatti araaramanii, darasoonni itti araaramanii gidduudha dhaabbatanii jaarsa taatanii kanarratti nu hojjedhaan isin jedha. Yaanni kiyya kana qulqullina barnootaa waan dhabneef qulqullinni barnootaa waan dhimeef biyya namaatti dhufnee gabra taanee nama dalagnee dubartoonni biyyuma namaatti dubar hojjetaa taate akkuma biyya kanaatti kabajamtee hojjechuu dandeessa. Ayyeeto Isaaq eenyuuni lakke mucaana na eenyuuni Abbaa Jifaar ati ijoollee biyya keessaa baate miidhaasii moo dararaasii moo nafciisii waan gaarii isin argatte moo waan isin dhabde irra caala. Allah isin fuulduratti dubbachuun ulfaatullee akkuma Ustaaz Ahmad jedhe waan kana isin irraa dhageenyaayyuu ture garuu anis ma achin jiru kan ana sin jira bar kanumaa fi miidhaa faayidaa isaa amma argine irraa isinitti himna duraan dursa baga mana keessanitti walitti qabamne yaada akkasiitiin yeroo tokko yoo walitti nu qabdanus nutti tola. An akka kootti miidhamne irrallee fayyadamne irrallee nan jedha gabaabsee yoon himu miidhaan isaa akkuma jirutti ta'ee faayidaa isaa muraasa hangan yaada dhurraa hangan quba qaburraan tuqaa tokkoffaa ani bakkin itti dhaladhe baadiyyaa fagoo dhuma lafa sigimoo jedhamtu tokko dhuma irra ittiin dhaladhe jechuudhaan. Gaafa an daa'ima sana qorqorroon hin jiru qorqorroo kana gaafan arguu akka waan tasa hin jirre wayittiin ilaala jechuudha. Garuu booda kana eega ijoolleen biyyaa baatee qorqorrumti sun akka jijjiiramaatti dubbataa dhagaa namni gariin qorqorroo kee jedhetti wal arrabsa wayiti miti anaaf immoo qorqorrichi jijjiirama waan ta'eef eega ijoolleen biyyaa baate eega biyyaa yaane ammoo dandeenyu qorqorroo lookii 50-40 maatii keenyatti ijaarreetu waan dur gaafa daa'imummaa wallaalummaa keenyarraan kan ka'e akka waan addaatti ilaalaa jirru amma ofumaaf rabbii waliin maatii keenyaaf goonee qabna kun jijjiirama nan jedha yeroo tokko immoo misooma biyyaa keessatti faayidaa amma alaamee faayidaa kanatti gargarnaa baas miidhaan amma dhiirri waan dararamu qabu waa tokko illee hin ta'u miidhaa dararaan jiru amma ijoolleen dhiiraa maal taati waa tokko illee amma feete turtus innaa dhufte gaaf tokko abbaa manaati bar rakkoon hin jiru ijoollee keenya kanatiyyuu ilmaan keenya kanatiyyuu haadhummaan jiraa yeroon isaa gabaabaadha sa'aatii sila haadhummaa ta'anu fuulli jaraa kun sa'aatiin fuulli jaraa haadha manaa ta'u jarri biyyaa yaa'an gaafa jarri achi deebi'an immoo ofiif waadha fakkaatu namni haadha manummaadha amma an hin beeku kaasamuu kanaafi ho'aa horannee jennaa jedhani horiin abbaa manaa hin bitu yoo bites immoo abbaa manaatii miti abbaa laawee bita malee mee mucattii durba haasa'ii mucattii amma seente hanaan haasa'ii maal jette isii gubbaa jirtu Jararaa dhageenya koy miidhaamoo dararaamoo miidhaamoo bu'aa isaati irra guddaadha haasa'e. Warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi akkuma isin dubbataa jirtanii miidhaa isaa qofatu caala. Miidhaa maal fa'a? Waan himu keessaa. Miyuutii godhatteetti Ustaaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza kam jirtu fayyaa keessanii? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ana lapheen dhaataa jira. Isinuma arguu kootiif danda'ee dubbataa jira erga siyaasaa nan haasaa jara mubaarakii wajjiniin hiriyaadha namni na beekaa. Isaaq Zeenu ishee. Bagan isin argadhe baay'een isin jaalladha. Wallahi baay'een isin jaalladha. Nama moodelii godhadhe deemu isinii fi daawwitee tokko beektuu laataan Ameerikaan jira amma isa wajjiniin hin jiraayyuu. Isin lamman kana gizeen arge gowwaan ta'a. Gowwaa beektuu calam jedheetuman bakka dhaggeeffachuudhaan alatti dinqisiifachuudhaan alatti waan tokko danda'een dubbadhunna baay'een isin jaalladha. Dhimma isin kaaftanii jirtanu kanarratti an biyya baqaan ture
umrii koo keessatti akka biyyaan baa jedhe nama yaadeen beekte nama barumsaaf barumsa qofatti amanuun ture ani yuunivarsiitii Jimmaan baradhan ture tuun achi baradhu haalli siyaasaa waliin nu dhahee jennaan karuma miilaatiin 10 tokko fayyaa miilaa fi konkolaataadhaan deemee Itoophiyaa irraa ka'ee Suudaanii dhufee Suudaanii irraa ka'ee Ijiptiin dhaqee jara Mubaarakiin bara jechuudha. Karaa kana keessatti nama hireen tolte qofatu achi qaqqaba. Isa ba'u qofitti beekama malee inni achi ga'u nama muraasa. Nama biyya hambaa kana keessa jiru qixxeen isaa karaa fi qixxee isaa qofadha kan qaqqabe. Amma jaarsotiini amma Masrii jiranu jarisa achirraa kaanii sichi moo jireenya jiraachuudhaa biyya baran jira qofi gidi. Isan isinitti maafani ka gizeen Ijiptiin sa'aatiin du'a nuyyuu achitti dhumeera waggaa 5 achi yoom kaanee biyya UN nu fuute jennaan biyya faranjii deemne yaaddaana yoom biyyatti gallaa osoo hin taane yoom nu umuriin keenya meeqa akka ta'e hin beeku umuriin keenya sanii dhume qofa argina. Ammoo achi kaanee namni hireen tolteef tolte gaa keessaa ba'a inni kaan kara baaraatii Liibiyaadhaan dhumatee inni hafee inni dhumatee gara Liibiyaatiin deema keessatti haalli amma achi keessa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef jechuudha. Dhimma barnootaatiin immoo yuunivarsiitii baradhee dhufee tanas Ameerikaa gaafa dhufu kutaa 0 KG beektu miti. Asii KGdhaa kan barataa jira sababni isaa barnoonni nuti achitti barannu qulqullina waan hin qabneef wanti hundi isaa isaan asii doktora jedhaa baane gaaf tokko yeroon biyya salaata Pensilvaaniyaa yeroon naqu lafa taraa kuqaallichi. Immoo doktora innaan kabajaa jarri kaanfaa baarmeetaa ofirraa fuudhanii kan jedhanii dubbisu gad jedhanii faa dubbisu asitti nama beeku Pensilvaaniyaatti yeroon naqu lafa taraa kuqaallichi gaa hojiidha. Ammoo isaan tokko immoo ilkaan fardaa isaanii rigu baadiyyaadhumatti galanii asu. Egaa ani nin jedhe amma maal taane sitti fakkaata? Gaarummaa asitti amma yooti nagaadhaan akkati jiraachuu hin dandeenye nu godhu biyya keenya keessatti akkati nagaadhaan biyyaa wajjin jiraachuu hin dandeenye kan godhesi biyyatti baqannee sanaa quba qabaadha. Sammuu irratti nu taphatti baay'ee yaa. Asitti yennaa teenye qodaan keenya waldhaa. Nuyin kuni waggaa 50-60 dura tolfamne kaaneeti. Nama hadha ilmaan jaraa ergatan hadha nu jalatti tolfataa jiru jechuudha maanaansaa. Akaadaamiin jaraaf qophaa'uudha malee ofii keenya waa tokko oomishnee abbaa faabirikaa taane itti ba'u miti akaadaamiin kaarikulamiin biyya keenya keessa jiru. Afirkumti akka jiru ni jechuudha. Ilaamee gaadiidha. Gaadii isaa ilmaadhaa tolfamu isaa gaadii nama beeku beeka. Gaadiidha malee isa ilma nuuni malee qotee bulaan keenya. Qabeenyaan qabne kanaaniyyi bilgeetirraa sanyii bita sa'aatii kana keessa. Barnoonni keenya morma baasa malee inni nu bittaadhaa isa iyyuu gabaadha inni ta'ee fudhannee saaxinii bazambiliitti bitannee gala. Barnoonni jiru biyya kana suuqii jira suuqii jira biyya keenya suuqii shunkurtii jira. Anammaan qubee xiqqoosi waan jedhu waa tokko ittiin hin qabu beekila inni nuyyuu akkamitti akkatti elaamma mana barnootaa tokko innaatti dhette ijoollee potentiaalii feete yoon isin qabaate gaafii gaafatuun maal ta'uu barbaadde jedhanii gaafii yeroo jarri gaafatanii moodela wayiitti himti nama haakima mana keessaa nama tajaajilu mana haakimee keessatti agartee ijoolleen kittibaatii waraannataa guddatte waan ta'eef nama waraanuu sana hawwiteeti haakima woon falligaallee innaas hin jettee gaate haakimichi suni bari marfee siriinjii biyya keenya keessatti faabirikaa isaan qabnu bar yoo jiraates wooma xiqqoo wayii jirti. Marfee siriinjii kan Taayilaandii fi kan maan asiifachii waa jedhee kana jara kana jiraata malee amma biyya kana yaaduun eessaa jalqabeetii yooti jette gaa haasaan keenya walitti makaadha guddaadhaan dura kan hin barbaade jalqaba ijoolleen durbaa biyya keessaa baatee ala jirte kun miidhamtuudha moo fayyadamtuudha jedheetan hin barbaade Mu'aazii kan jedhamu eenyuun uffata diimaa uffata kun dubbadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dua fi tokkummaa galchaa yoo dandeessanii. Maal godhu beektu akkaataa galchaa kana? Gaara laa bakka gaara nama 4,500 jedhu sana nuti qabadhaa. Abaaboo darbataara bakka nama 4,500 qoyaa. Bakka nama 4,500 sana yoo tuttanii shanaffaarra jira tokkummaanii. Luluan garuma tuttanii luluan kudha tokko farratti garuma tuttanii hin baay'at gootu. Rama achi tuqeenna tokkummaa argeera maal godhu? Hin baay'at gootu. ol galchite Qabannaan hin baay'at godhaa.
ايش فولو باك نانجري invite لا أقرنا مو invite جرا ايش انفايت كان جري جرا ميمي ميمي لولو آيو كاتو كم ما بكيتي invite كويس لا ميلا كان انفايت ناول نسيبه انفايت قومي تو ما كنا ورا بابو در بتارو كنا ارجيرا تكون ارجيرا ستو ارجيرا بر انه كان ربي الحمد لله ايه ما توب مال قوتي كان عاد قدودا ايه انا مبيكو كان مالي فوان كراكي هنا قلت سي Huzaifa dhaan isin biraa ustaas. Gastir gaddaa gajara keenya gastii keessa sina barbaade nu gastir gaddaa kana kunola gastii keessa barbaade kuno afaanan beeku sana kunola tokko marga gastiinis tokko marga tanitu lulu'aalle lulu'a yaada bareedaa yaada bilchaataa qabdi oromtittiin argee isaan wanta gastii argadhu si agachan lulu'a ergi gastii ergi nuuf kenne rabbiin maannu asaa jirru miidhaan ijoollee durbaa baay'eedhamoo yaada xiqqoo qabaachira baay'eedhamoo faayidaa siitu gaariidhamoo eenyuun amma seentee ishee mee mucaan Anwar Shamsu mu'aazaa isaan jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كينيا قال لي سمبايي سجلدا. والفردا قال توما أنوار. أبيت. دبت ميمي. أما ميتا جولي كينيا مو بواسي مو دراراسي تيو. دراراسي كنا جد. فايدان سي كنا جد ميمي. أكن وبدو تيميدا مسادنا تا.